hordoftoonni Caaliitu bakka jirtanitti nagaan jaalalli waaqayyoo isinii yaa baay'atu. Warreen mana koo haaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Maatiin koo viidiyoo kana like gochuun dagatinaan isiniin jedha. Tole har'a hedduu gammadee taniin dhufe. Gammachuun koo immoo jalqaba haga guyyaa har'aatti isin faana. Kanaaf isiniif qooduu dhufe. Ifama. Tole akkuma mata duree irratti argitan YouTube'n maallaqa naa kaffalee jira jechuudha. Hedduu gammadeera. Kaffaltiin isaa baay'inni isaa na gammachiisee otoo hin ta'in aarsaa hedduu keessa ba'anii bakka barbaadan sana qaqqabuutu nama gammachiisa malee baay'ina maallaqa sanaa miti jechuudha. Akkuma beekamu YouTuberoonni hedduun yeroo YouTube'n maallaqa isinii kanfaleedhanii gaafatan namaa deebisuu hin barbaadan. Maaliif akka ta'e hin beeku. Haa xiqqatu, haa guddatu, wanta aarsaatti kanfalle tokko waan irraa arganne tokko itti gammaduu qabna jechuudha. Kanaafiyyuu hedduu gammadeera. Ji'oota 10 lakkoofsi seeraan ergan gara dirree YouTube'itti dhufe amma kana keessatti garuu aarsaa hedduu hundumti keessan kan beektanidha. Kanfaleen jira jechuudha. Kanfalee immoo as qaqqabuun koo anaan hedduu na gammachiisa. Mana namaa keessa taa'etanii dhokadheetanii waan adda addaan naquun namaa hojiidhaaf illee viidiyoo waraabuuf illee naan mijatu. Keessumattuu yeroo ammaa kana dhiiseen jira viidiyoolee waraabuu jechuudha. Ergan seera isaa guuttadheeyye. Haa ta'u darbeetuman irratti hedduun namoota gareedhaan hojjetuun illee natti hin tolu. Nan seenaa nan dhaabaa waan akkasiiti jechuudha. Amma sana ga'eessa darbee garuu as ga'eera galata waaqayyoon jedha. Kan inni as qaqqabe garuu qobaa koo miti. Gargaarsa namootatiin. Namoonni hin galateeffadhullee hedduun ni jiru jechuudha. Asirratti namoonni na gargaaran hedduun isaanii ni jiru. Gara dirree YouTube'itti jalqaba irratti kan na fidde obboleettii koo saba Guraagee kan taate Kuroo Yaabashaa Lij kan jedhamtu jirti. Ishiitu dirree YouTube irra na fide. Duraan dursee ishii galateeffadhaa afaan koo kanallee hin dhageessu. Yeroo darbes hojjedhee firaa rakkoon hin jiru. Ishee hedduu galateeffachuun hin barbaada jechuudha. Itti aansee immoo warreen yeroo sa'aatii guuttadhu na gargaartan obboleeyyan koo hedduun keessan maqaa keessa waamuudhaaf yeroo nu nan ga'u. Hedduun keessan jirtu. Naa galatooma yeroon subscribe guuttadhu akkasuma kan na share naa gochaa. Naa gochisaa turtan hiriyoota keessaniif share naa gochaa turtan hedduun keessan jirtu. Hedduun isin galateeffadha jechuudha. Qormaata na mudate kan beektanii na qarqaaraa gaafiiwwan adda addaa naa deebisaa kan turtan hedduun keessan jirtu. Hundumti keessan galata guddaa na biraa qabdu. Galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Garuu immoo addatti kan hin galateeffadhu namoonni lama ni jiru jechuudha. Tokko obboleettii koo tokko biyyuma Arabaa kana keessa jirtu waleetuuf yeroo hundumaa gaafin gaafadhuuf osoo hin salacha'in namoonni hedduu yeroon gaafadhullee kan naa deebisuu dhiisan hedduun isaanii ni jiru. Kan immoo naa deebisanii totoo deebii guutuu naan deebisin jiranii jiru. Ishiin garuu hamman naa galutti waan hin gaafadhe guyyaa hundumaa afaan irra dhabdee kan naa deebisaa turte waleetuuf hedduun si galateeffadha naa galatoomii jiraadhu siin jedha. Akkasumas YouTube kanarratti hedduun rakkise kan hin jedhee yaadu doolaara 10 guuttachuu irratti jechuudha. Doolaara 10 guuttachuu irrattis wantoota hedduu guutee dhufe doolaara 10 irratti hedduun rakkisee ture jechuudha. Namoota illee kadhadheen ture. Namoota biyya Ameerikaa jiraatan namoota 2 kadhadhee yeroo isaan naan deebisanitti ni jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf maatii koo kan ta'anillee gaafadhee doolaara 10 kan naaf hin guunne ni jiru jechuudha. Hundaafuu galatooma isinis warri na dhorkattanis galatoomaan isiniin jedha. Doolaara 10 irratti kan na gargaare maqaa isaa dha'uullee hin barbaadu ammaaf jechuudha. Nama koo kan ta'e kan koo kan ta'e hedduun isa galateeffadha. Asumaan naa galatoomii sin jaaladha. Namoonni hedduun akka namni isaanii ba'anii akkas hojjetan miidiyaa irratti akka mul'atan hin eeyyamanii fi ati garuu naaf eeyyamtee akkan hojjedhus naaf eeyyamtee bakkeen dadhabettis na gargaarte.
akkanachi darbu waan na taasisteef nama koo kan taate galatoomii naa jiraadhu sin jaaladha sumaanii. Isaan kana iddoo addatti iddoo sanatti galateeffachuun barbaada. Obboleeyyan koo warreen biroonis akkasuma galatoomaa naa jiraadhaan isiniin jedha. Warreen biraatiif immoo kan hin jechuu barbaadu hin dandeessu jabaadhaadha. Yeroo hundumaa wanta sammuun keessanii isin ajajeen tarkaanfadhaa. Namoota dhaggeeffatinaa. Dirqama waan namni isiniin jedhu hin eeginaati. Ofii keessanii tarkaanfadhaa ni dandeessu. Achi ni qaqqabdu ni argattu waan barbaaddan sana waan hawwitan sana ni argattu waan ta'eef bakka sana qaqqabuudhaaf tarkaanfadhaa. Cimaa gufuu isin fuuldura jiru hundumayyuu rukutaa bira darbaa duubatti hin deebi'ina. Qormaata tokkoof duubatti hin deebi'ina. Kanumaan isiniin jedha obboleeyyan koo tarii haalli isinii mijachuu danda'a. Dhiisuu danda'a bakki jirtan manni jirtan eeyyamni isinii kennamuu dhiisuu danda'a. Anis dhokadhee san kan hin hojjedhu haa ta'u garuu yeroo hojjettan illee xiyyeeffannoo guddaa irratti taasisaa. Keessumattuu haga seera isaa guuttattanitti duubatti hin jedhina. Erga seera isaa guuttattaniin boodatti biyya keessanis galtanii hojjechuu dandeessu waan ta'eef amma kanatti dhiphachuu isin hin barbaachisu. Amma seera isaa guuttanitti garuu itti dhiphadhaa sirriitti hojjedhaa yeroo keessan kennaafiin isiniin jedha. Sana booda wanti isin dadhabdaniif homtuu hin jiru. Wal jabeessaa waan beektan yaada waliif qoodaa waan beektan irratti wal gargaaraa waan wal gargaaruu qabdan irratti wal gargaaraa ni danda'ama. Dirqama beekumsa dirqama barachuu dirqama waan ta'e hin barbaadu namni kamiyyuu waan hojjechuu danda'udha. Hundumti keessanuu ni dandeessu hojjedhaa jabaadhaa. Asumaan gammadeera. Maallaqallee meeqa argatte kan jettanis yoo jiraattan yeroo biraa viidiyoo biraa isiniif hojjechuu hin danda'a. Walumaa galatti wanta namni isiniin jedhu tasan dhaga'ina. Namoonni isin tuffachuu haamilee keessan cabsuu danda'u waan ta'eef nama dhaggeeffatinaan isiniin jedhan hundumaa of dhaggeeffadhaa. Oftu caala murtee daandii mataa keessanii qofaan deemadha. Hojjedhaati yeroo sanatti milkooftuu isiniin jechuu barbaada. Warri subscribe naaf hin goone subscribe naa godhaa. Akkasumallee osinitti tole share gochuu hin dagatina. Amma sirumattuu mana madaamii keessaa naga'eera quufe jechaan jira. Bulliqi gara biyya kootti jechaatiin jira. Yeroo muraasatu na hafa. Yoo fedha rabbii ta'e wantoota babbareedaa ta'e kana booda hojjedhee wanta baroomsa irraa argachuu dandeessan hojjedheen isinitti agarsiisaa akkan yeroo as taa'u kana miti. Kanaafuu hundumti keessan na jabeessuun dagatina. Anis akkasuma warra keessa jirtan isin duukan jira. Galatooma isinin jaaladha. Viidiyoo isinitti hin baay'isu. Aga yeroo ittaan walitti deebinutti nagaatti naa tura.